Haras odeeffannoo haarawaa qamadee dhufee jira. Odeeffannoo keenya har'aatiin Play Store irraa appoota adabuudhaan Play Storeen tarkaanfii irratti fudhatame 9 isinitti agarsiisa. Dhaabbanni Play Store jedhamu akkuma beekamu kuusaalee appoota bilbilaaf, koompiyuuteraaf, PCdhaaf, laaptooppiidhaaf ta'an of keessatti hammatee maamiloota isaatiif bakka tokkotti kuusuudhaan beekamudha. Appoota kanneen bilbila keessan irra yoo jiraate dafaatii bilbila keessan irraa balleessaa isinii jechuu barbaada. Sababni isaas aappiiwwan kunniin Feesbuukii namoota paaswordii isaa heeyyama namoota malee fudhataa jiru. Fudhatu qofaa miti. Facebook akkaawuntii isaaniillee hackuu gochuudhaan gara ofiitti jijjiiruudhaan itti fayyadamuu irratti akka argaman Play Store waan irra ga'eef Play Store irraa remove godhee jira jechaadha. Inni bira akkaawuntiiwwan akkana baay'ee itti fayyadamtu akkaawuntiiwwan kanneenillee paaswordiidhaan ni argata waan ta'eef yeroo salphaa keessatti argachuu danda'u jechaadha. Aappiiwwan kunniin akkaawuntiiwwan hunda paaswordii argachuu ni danda'ani. Kanaafiyyuu background irratti baay'ee namoota baay'ee akkaawuntii jala hataa waan jiraniif Play Store tarkaanfii kana irratti fudhatee jechaadha. Appooti kanneen asinitti agarsiisa tokko tokkoon jechuudha. Nageenya siddaqannee akkam jirtan dhaggeeffattoonni Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenya kan qo'isinaa dhaqqabu jecha kun Soofuma Raappiidha. Egaa barnoota keenya har'aa kan qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti appoota 9 Play Store irraa Play Storeen tarkaanfii irratti fudhate aappiiwwan kun maal maalidha? Akkanumallee Play Store qofaa miti nutis bilbila keenya irraa yoo qabaanne aappiiwwan kanneen balleessuu waan qabdaniif odeeffannoo kana qabadhee kan isiniif dhufe jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Hanga dhuma qophii kootti na hordofaa isiniin jedha dhaggeeffattoota kan koo. Gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin duraan dursitanii warroonni Soofuma Raappiidhaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification fuulduratti isinii dhufti. Isheellee al tokko tuquudhaan ol irra godha. Yeroo hunda viidiyoowwan haarawaa yeroo gad lakkisu akka isin ga'u gochuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Amma appoota kanneen tokko tokkoon isinitti mul'isa. Asirratti hubachiisa tokko isinitti himuu barbaada dhaggeeffattoota kan koo. Aappiiwwan amma isinitti agarsiisu kana aayikanii isaa sirriitti ilaaluudhaaf. Sababni isaas aappii tokko yoo isinitti hime aappii sana fakkaatamanii maqaadhaanis ta'ee hojjetaman baay'een jiran. Fakkeenyaaf aappii tokko Facebook jettanii sarchii yoo gootan Facebook gosa baay'eetu jira jechaadha. Facebookiin guddacha jira, Facebook Lite jedhamu jira, Facebook Manager kan jedhamu jira. Facebook gosa baay'eetu jira jechaadha. Akkuma kana aappiiwwan amma isinitti mul'isu kunillee sarchii yeroo gootan baay'een isaanii waan jiraniif aayikanii isaa sirriitti ilaaluu hin dagatinaadha. Egaa an screen irratti isin mul'isa. Isin sirriitti aayikanii isaa ilaaluudhaan yoo kan bilbila keessan irraa qabaatan ta'e akkaawuntii keessan osoo isaan hacking godhin ofirraa balleessaadha isiniin jechuu barbaada. Amma tokko tokkoon isinitti mul'isa. Na hordofaadha. Viidiyoo kanas like godhame. Tokkoffaa irratti kan argamu processing photo jedhama. Faayidaan isaa photo edit godhuudhaaf nu fayyadaa ture. Play Storeedha. Amma badee jira jechaadha. Kanaaf processing photo aappiin jedhamu kana bilbila keessan irraa balleessuu qabdan jechaadha. Isa kana Play Store irraa amma search gootan aayikanii amma isin irratti agarsiisu kana jechaadha. Search gootan hin argattan jechaadha. Garuu processing photo kan jedhan yeroo search gootan baay'een dhufan kan biraa jechaadha. Isa kana garuu argachuu hin dandeessan jechaadha. Bilbila keessan irraa yoo qabaattan balleessaadha. Inni lammaffaa irratti Applock Cape jedhama. Inni kunis bilbila keenya irratti appilikeeshinoota cufuudhaaf kan nu qarqaraa turedha. Applock Cape kan jedhamu kun appoota adda addaa cufuudhaan kan nu fayyadaa turedha jechaadha. Isa kanas bilbila keessan irraa yoo qabaattan balleessaadha. Inni sadaffaadha. Horoscope Daily jedhama. Aappiin kun immoo oduu adda addaa biyyoota addunyaa irratti darban jechaadha. Oduuwwan kanneen bifa newsiitiin akkanumallee bifa adda addaatiin dabarsuudhaan kan beekamudha jechaadha. Egaa Horoscope Daily isa jedhamu kanallee bilbila keessan irraa yoo qabaattan balleessuu qabdan jechaadha. Isa afuraffaa immoo isuma amma Horoscope Daily kanaati jechaadha. Horoscope PI jedhama. Egaa innis kaampaanii kanatti hojjete jechaadha. Kaampaanii kanaan kan wal fakkaatudha. Isa kan hojjetedha. Innis oduu adda addaa dabarsuudhaan kan beekamudha jechaadha. Biyyoota addunyaa irraa oduuwwan darban bifa newsiitiin bifa adda addaatiin jechaadha kan dabarsudha. Inni shanaffaa Applock jedhama. Applock Manager kan jedhamudha. Akkuma screen irratti argaa jirtan Applock Manager inni jedhamu aappiin kunis kanaan dura appilikeeshinoota lock nu godha jechaadha. Appilikeeshinoota bilbila keenya irra yookaan laaptooppii keenya irra akkanumallee PC keenya irratti argaman lock nu godhuudhaaf nuuf qarqaaru jechaadha. Kanaafii isa kanas ofirraa balleessaadha. Inni jaffaan Rubbish Cleaner jedhama. Inni kun immoo raamii bilbila keenya storage irraa dhiquudhaan kan nu qarqaaru akkanumallee storage keenyallee raamii keenyallee bilbila keenya clear nu gochuudha yookaan dhiquudhaan kan nu fayyadaa turedha jechaadha. Vaayirasii adda addaa amma immoo aappiin kunis badee jira jechaadha. Play Store kana kan isinis bilbila keessan irraa balleessaa isinii jechuu barbaada. Inni torbaffaa Lock Master jedhama. Kunis bilbila keenya pattern yookaan piniidhaan akka cufu bilbila keenya lock gochuudha jechuudha. Cufuudhaaf kan qarqaaraa ture. Amma immoo badee jira jechaadha. Lock Masteriin kun baay'een jiranii isaan keessaa baay'ee jiranii garuu kan aayikanii kana qabu yoo bilbila keessan irra jiraate balleessaadha isiniin jechuudha barbaada dhaggeeffattoota kan koo. Inni saddeettaffaa
unwell fitness kan ishee jedhamudha. Inni kun sochii qaamaa adda addaa achirratti ilaaluudhaan akka sochii qaamaa adda addaa akka goonu kan nu gargaarudha. Bifa viidiyootiin, bifa adda addaatiin, bifa barreeffamaatiin, footoon illee kan nu agarsiisudha jechaadha. Appii kanas bilbila keessan irra yoo jiraate balleessadha. Inni saglaffaan immoo PIP footoo jedhama. Isa kana baay'een keessan ni beektan jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo. Inni kun yeroo baay'ee footoo edit godhuudhaaf kan nu gargaarudha. Namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan ofirraa qabu ture, garuu yeroo ammaa kana background isaa irratti wantoonni hojjetaa jiran sirrii waan hin ta'iniif Play Store irraa haqamanii jiru jechaadha dhaggeeffattoota kan. Kanaaf isinis appoota kanneen saglan kan amma isinitti mul'ise icon isa ilaaluudhaan ammas irra deebi'uun isin jiru Play Store irra seentanii gosa gosaan search yoo gootan baay'ee argachuu dandeessan. Garuu kan icon kana fakkaatan yoo jiraatan, kan bilbila keessan irra jiraatan yoo jiraate ofirraa balleessadha. Sababni isaas akkaawuntiiwwan Facebook, akkaawuntiiwwan adda addaa hack godhanii yookaan to'achuudhaan isin rakkisu jechaadha. Kanaaf isin jala hatuu waan danda'aniif Play Store tarkaanfii irratti fudhatee jira. Isinis bilbila keessan irraa balleessuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Odeeffannoon kan koo kanarraa kanaadha. Warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan ol irra godhaadha. Akkanumallee video kana like godhaadha. Hiriyoota keessaniif share godhaadha. Yeroo biraa odeeffannoo biraa qabadhe kan isin dhufata. Horaa bulaa.